Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya kun sagantaa karaa Hope Channel Itoophiyaa torbeetti yeroo tokko isinii darbu sagantaa roga jireenyaati. Sagantaa roga jireenyaa jireenya ilma namaa keessaa roga hunduma isaatiin waan namni keessa darbe ilaala. As keessatti waa'ee gaa'ilaa seenaa nama dhuunfaaf kan dhaabbata akkuma kana bu'aa ba'ii qoomqabaaf milkaa'ina gaabbii hunduma isaayyuu waan ilmi namaa keessa darbu waan namaaf immoo barumsa ta'a jennee yaannu isiniif qabannee dhiyaanna. Sagantaa roga jireenyaa keenya har'aatiin immoo nama guddaa keessummaa kabajaa isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Isaan eenyu afaanuma isaaniirraa dhageenya. Isin turtii keessan wajjin godhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Dr. Baga nagaan dhuftan. Daawwattoota keenya bakka bu'uudhaan baga nagaan dhuftan jedheen simannaa addaa isiniif gochuu barbaada. Baga nagaan dhuftan. Egaa keessummaa nan beeksise keessummaa addaan qaban jedhe malee maqaa keessan hin dubbanne. Maqaa keessan daawwattoota keenyatti nu himtaniitu mee achirraa eegalla. Maqaan koo dhalootallee Fodeedha yoo mana tamaarii dhaqee kabbadeetti naa geddaranii kabbadee daaqaan jedhama. Maaliif Fodee isiniin jedhu? Mammaan koo hammani biyyaa bahutti Fodee malee na waamteen beektu. Hiikkaasaa beektu? Hiikkaasaas hin beeku. Utuu hin dhalattiin gaafa dhaladhe naa kennanii of hin beeku yeroo sana immoo. Mirga maatii. Kun mirga maatiiti. Dookter Kabbadee Daaqaa eessatti dhalatani? Ani Gimbiirraa sa'aatii tokkoof walakkaadha miillaanii Laaloo Usachee iddoo jedhamutti dhaladhe. Achittan guddadhes. Mana tamaarii yommuu naqee segaa achumaanii Gimbiidha deddeebi'ee bare jechuudha. Jireenya achi gidduu jiruutu nu yaadachiistanii mee Gimbiitti deddeebi'anii Laaloo Usacheetti dhalatanii Gimbiitti deddeebi'anii barachuu kana gidduu wantoonni yaadattan waan yeroo ijoollummaa sana mee nu yaadachiistu? Anoolaan tissaa sa'aan tissa malee waa'ee mana tamaarii namni naannoo keenyaa barates hin jiru yeroo sana. Misiyoonuutti dhufanii Laalootti mana barumsaa banan. Tu Gimbiittuun banamin jechuudha. Jalqaba dura Laalootti baname. Achi Bataskaana Mikaa'eliitu jira. Warri Ortodoksii warri Bataskaanaa dhaqanii sagadanii misiyoonii achi dhufuun jaallanne. Wallaaluma malee oguma miti. Ijoollee keenya akka nuyi hin erganne waldaa keenya Bataskaana nurratti jissuudhaaf misiyooniin dhuftee waan asitti banattee fi nurraa haa kaatu jedhanii iyyatan Awuraaja Gajii Gimbiitti. Isa booddee erga namni warri naannoo sanaa hin barbaanneeti acufamadhanii haawwii fidalanaa kennanii ishee waraqata ishee maradheen fudhadhee galee ji'a 2-3 caalaa yuun turre mana tamaarichaan cufame. Akkani Gimbiin nanneef immoo mucaa xinnoon ture waan ta'eef mammaan koo ururiitu karaatti si ajjeesaa hin nattu naan jedhanii waggaa 3 hoolaatisse. Ururiin sun maal? Ururiin isin karaatti? Maraa martoo jechuudha. Nyaata nyaatin yoo turtan? Lafas maraa of hin beektu jechuudha. Kanaaf karaatti kuftaa dandeessee hin nattu hin deemtu kanaaf jennaan waggaa 3 hoolaatisse barumsa dhiise jechuudha. Karaa dheeraa kana deddeebi'uu hin dandeessan jedhamtanii. Atamitti itti fuftarree ergasii? Waggaa 3 booddee Gimbii ijoollee warri naannoo kootii warri dhaqan waan jiranis anis nan naqaan jedhee gaan amma jabaadheera nan naqan jedhee mana sagadaa ittuma fuufe mana tamaariitu cufame malee. Mana sagadaa Laaloodhuma naqaa garuu Gimbii erganii takkaa dhaquu jalqabe hamma yaadadhutti mana tamaarii keessaa hafeen beeku. Bokkaanis
gaaf tokko na yaadadha bokkaayan duutu rooba. Boqqolloon alaa reefuudhuma algee diddiga. Ganama yeroo raftu boqqolloo irratti yeroo bokkaan hashashashas godhu waanuma siree irratti mismaaraan si hodhan fakkaata malee hirriba keessaa ka'i kan jedhu. Gadi ba'uun namatti hin toltu. Eeyyee. Isa keessaa ka'een Taaddasee ollaa keenya jira isa waame. Taaddasee yeroon ga'eedhaa kottuun deemnaa hun jedhu mammaan isaa gadi ba'aniitu. Baabee koo yoo du'uu barbaadde ati dhaqi malee mucaan koo kanatti gadi hin ba'uudhaan. Anna talaa xinnoo tokkoon qabaa guuggadhee waraqata koo bobaa jala keedheen tarkaanfii meeqa guutuun fuudhin bishaanina keessa yaa'ee hamma gimbiitti narratti roobe. Gimbii ga'ee tanan manan qosoqqosa jedheen qorraaf yeroo rukutu harki dha'uu dide. Astamaariin na dhaga'uu dadhabde. Ammas qosoqqosee jedheen booddee yaadadheen dhagaa dhaqee lafaa fuudheen dhagaadhaan mana qaaqaaqaa godhe. Naabantee olin lixee eessaa dhufta jennaan maalumaan dhufa bokkaatu natti roobeen jedheen dhaqe achi jilbeenfadhu naan jedhe. Bokkaa kana keessa dhuftanii moo? Narra bishaan gadi rooba. Ijoolleen na naannoftee kifilii kee teessee bartii an jilbeenfadheen achi qorraa daqiiqaa 45 an jilbeenfadhe. Gaafa sana duwwaallee itti ta'e mana tamaarii. Kanaaf waggaa 8 miilaan hin deeme. Waggaa 8. Caammaa siin qabu. Miilaan deemee caammaa jalqabaaf kifilii 7ffaatti bitadhe. Kifilii 7ffaatti bitadhee Taaddasee wajjiniin bitannee suuqiidhumaa fudhannee caammicha owwaara isaas ofirraa na xoofne. Haaraadhuma isaa keewwannee karaa irraa jallannee qoraattii irra deemaa manatti galle. Ijaa baana indee sanni dur nu waraanaa ture. Akka inni qoraattii danda'uuf hin danda'e jechi. Qoraattii ijaa baafachuuf ajaa'iba. Waaqayyoof galannaa ta'u. Mee waan sanarraa fakkeenyaaf sirni barnootaa kariikuleemiin barnootaa yeroo sana ture fi akkaataan barsiisonni itti barattoota kana qaban fakkeenyaaf barataa bokkaa keessa sa'aatii meeqa deemee dhufe jilbeenfadhuudhaan daqiiqaa 45 tursanii barataan achii ka'ee deebi'ee moo hamilee ittiin barnoota itti fufuu qabaachuun kuni maaltu isinitti dhaga'ama yommuu kana yaaddan? Har'a hin danda'amu wantoonni akkasii kun yeroo sanaaf haalonni yeroo sana. Mana tamaarii dhaquun waan guddaadha. Milkaa'ina cimaa. Carraa gaariidha jechuudha. Hunda miti kan naqu. Namoonni baay'een jalqabanii yeroo bunni ga'u fa'aa buna gurguruutti dhiisu yookaan immoo fuudhanii yookaan heerumtee timirtii dhiisu ijoolleen durbaa immoo haadha isaayyuu carraan qaban mana tamaarii dhaquudhaaf. Kanaaf biiroo maalii xaaftii jedhu gaxarii keessaa yeroo haasa'an. Durbi immoo biiroo maalii xaaftii jedhu dhiiratu dhaqa malee ijoolleen durbaan qaban. Astamaarutti immoo baay'ee sodaanna. Gaaddidduma isaanii irrallee ejjechuun sodaanna jechuudha. Humna baay'ee qabu astamaaronni. Nan yaadadha kifilii 6 ga'een egaa nuyi faranjootatu nu barsiisa gara caalu mishineeriitu jira. Sa'aatii tokko haawwii barraa sa'aatii tokko Ingilizii ABC barraa jechuun waluma faana jalqabne. Deemne kanaafi kifilii 6ffaatti Wonderful Way kan jedhu kitaaba macaafa qulqulluurraa barsiisantu jira. 7ffaatti egaa hundumtuu Ingiliffaan baru jechuudha. Macaafa kana tokkitti yoo jirtu taraa hirmaanna malee mata mataatti hin qabnu. Macaafa kana. Ani gaafa sana fudhadhee sin gallee ina xannaanne hin qayyabanne jechuudha. Yommuu dhufu barsiisaan ka'iitii deemsa Phaawulos lafanni isa jalqabaa eessaa ka'ee eessa akka dhaqee nutti mi'eedhe afaan Ingiliziitiin. Macaafan arganne hin dubbifnee axannaadhaa borkottuu hidhee nutti himnee ka'ee waan an jedhu wallaale. Ati addanaan dandeessu 6ffaatti gad deebi'i naan jedhe. Dabtarii makoo fudheen naqee 6ffaa isaan keessaa darbee gireedii qabu
deebi'ee waggaa lama bareera. Astamaarotaan manatti sodaanna jechuudha. Yeroo ulfaataa. Barataan har'a jiru kanarraa maal baratume? Har'a barataanii akkasittiyyuu kaffalameefiyyuu taa'ee barachuun barbaadu. Maalitti himtu dhaloota kanatti? Yeroo darbe sanaa wajjin ol qabsiiftanii. Isa yeroo sanaa egaa wallaaluma isa ta'uu beekuma isa ta'uu akkuma akka isaatti keessa darbineerra. Amma garuu manni barumsaa mana jala dhufe. Yeroo kifilii 8 kutaa 8 finne kuyyeraadhaan haayiskuuliidhaan malee iddoo garbaan hin jiru. Kuyyeraa ga'uudhaa fi guyyaa 5 fixa manaa kaanee kuyyeraa ga'uudhaaf. Kuyyeraa ga'uudhaaf. Karaa tokkicha. Gimbii yeroo kaanu namni tokko nama 2 horii kaffalee si geggeessa nama 2 si duukaa deema. Tokko nyaatatti nyaattu baata. Tokko kitaaba kee yookiin wayyaa kee sii baatee deema jechuudha. Kanaafi baay'anneetu giruuppiidhaanii isa wayyaa keenya nuu baatu nama tokko isa nyaata nuu baatu nama tokko fudhannee miillaan gimbiidhaa kaanee laqamteen ga'uudhaaf guyyaa 3 nu fixa. Guyyaa 3. Miillaan amma naqamtee. Yoo galaanni guddaan jabaan jira ta'e bokkaan yoo roobe waan guyyaa 2-3 amma bishaanni gadi galutti achi teenyuu fi isa ceenu malee bullu innee halkan dhiyee hamma halkan keessaa 8 amma halkan walakkaa fa'a itti deemnu daggala keessa. Karaan hin jiru, bineensi jira, busaan jira, boofi jira, balaa baay'eetu namarra ga'a. Beeloftee immoo waa tokko agadaallee lafa bitattu hin qabdu. Manni hin jiru caakkaa duwwaadha. Yeroo sana barahaan diddeessaa caakkaa duwwaadha. Innaa akkasitti deemnaa kuyyeraa gaa waggaa 4 adaarii mateenye gidduutti waan dheeraa keessan darbe waa'ee mana tamaarii. Kifilii 4 yeroon ga'itu gara booddeen deebi'a. Warri ollaa keenya jiranii abbaan koo dhaladhee waggaa 3tti kan du'an. Mammaa keenyatti nu guddisee obbolaa durbaa 2 qaba. Innaa yommuu nan kifilii 4 ga'u maaltu itti dhaga'ame mammaa kootti mucaa'uun yoo guddatee tamaare narraa deema. Ani dulluma keessa nama na gargaaru hin qabu. Ijoolleen isheen durbaa hin heerumti jedhaniitu. Namis gorsee haa ta'u ofumaa yaadaniis haa ta'u anammaa qabee gatii tamaarii siin baasu yoo horii qabaatte dhaqi yoo kanaa achi an danda'e siin kaffalu jedhan. Akkasiin qe'ee turtan barbaadan. Akkan turu barbaadan jechuudha. Waa'ee nagadaas hin beekon. Namni gaafadhee abaluu naa kaffalee dhus hin qabu. Timirtii waggaa 4 gahee attamittan dhaaba jedheen waa hojjechuun narra jira jedheen laaxaa ataakiltii mureeni. Hiriyaa wajjin taphannu daakaa daannu horiitis nu 2 qaba. 2 sana waameen shilingii tokko qabdaa innaan jedhe. Shilingii tokko qabdaa jedhee isa gaafannaan jedhe. Shilingii 3 nagada jalqabnaan jedhe. Isinis tokkotti dabalta. An tokkotti dabalee. Shilingii 3 har'a maal nagadda? Danda'a. Gama mana keenyaan gama boxii jedhama. Gaara sanarra yeroo hundaa namni naannoo sana jiran gaara sanarra jiran muuzii mana biraa qabu. Muuziin immoo bonaa ganna naqata. Dhaxxee yoo mataasaa lafarni dhaabatutti bitte rakasaan bitta. Isaan yeroo inni bishaatu baatanii gimbii dhaquu aduun karaatti gurraachessaa hin laaffisaa yookaan hin gatu. Kana baqa gatii rakasaan gurguru yoo muka irraa bitan. Dhaannee muuzii keessa deemnee marannee mataa 3 shilingii 3 bitanne. Akka Kaalebii fi Iyyaasuu namni 2 baatee deema namni tokko dabtarii keenya nuu baata. Nama 3 perfektii dhuma jechuudha. Dhufnee mana keenya bira cidiitu jira isa keessa cidiitti keessa owwaalle torban
lama moo akkas yeroo ta'u haffuu ta'e kaa diimate. Si'anni bishaatu. Si'a bishaatu wasaasaa keenya qabannee kaane nami lamaan baata nami tokko dabtarii sadan keenyaa baata. Yoo hin nyaanne inni mari'anne tokko tokko irraa kutan nami walatu hin jiru. Sadan keessan wal duukaa. Karaatti yoo gurgurree fixuu baanne mana qorichaa gimbii birannee daqiiqaa lama dhaabannu warri dhukkubsataa dubbisu harka qullaa ol lixeen dubbisu waan ta'eef. Isinirraa bitatu. Hin bitatu saantiba keenya kishii godhaan kifilii galle yeroodhaan yeroo taayimii keenya hin balleessinu saantiba guyyaa guyyaatti gurguran nafinnee muuziin yeroo hundaa bishaatee wanni ta'utu irra jira. Horittii isaatti qabinaan jedhan. Isin amanamummaa qabdu. Horii isheen fidu amma maaliin godhan jedheen egaa yookiin hantuutiin nyaata yoo waraqata ta'e. Yoo saantibatti xinnoo diddiimtuu taate immoo ofumaa hin baay'atti ofumaa malee bu'aan qabdu. Shilingiitti geddareen siree jala boolla qotee tanan yeroo namni mana hin jirre. Laastikii jala afeen birricha achi keessa buusee dhagaarra kaa'ee warra afaan namni tokko lafa inni jiru hin beeku. Isin dubbattan. Ji'a 3 erga gurgurree booddee iita'ee ol ba'e egaa. Hin baay'ate. Kan biraa qoturreedhaan shilingicha yaasee silaa barreessinee keenya immoo hundumtuu beeka ammasaa. Yoo lakkoofnu shilingii 90 ta'e shilingiin 3. 30 gargar fudhanne yeroo sanatti warri horii qabu nama guddaadha balu sooressa jettanii sa'a dallaa guutuu qabaa qonna guuboo midhaaniin qabaa malee kaashii namni qabu hin jiru baadiyyaa keessa. Nuyi garuu kaashii qabdu. Naa gaafa kanan isaaniin egaa isin waan barbaadan godhaanii ammataa kootiin jalqabadhaan jedheen. Gargar fudhanne horiin yeroo san argadhe isa jalqaba dura matsaaf quddisiin ittiin bitadhe shilingii 9 isa keessaa jechuudha. Matsaafi mana keenya jirtu matsaaf quddisiin duwwaadhaa ishee yeroo hundaan dubbisa. Shilingii 9. Eeyyee. Warri mandara keenya keessa jiranii yommuu buna dhuganii ani mana sagadaati isaan faranjii irraa dhaga'e isaan mana tamaarii dhaga'anii itti odeessa. Kadhannaa nuu godheedhu tsalootiin godha utuu isaanii bunan dhugin jechuudha. Safara keenya bakka hundumata adventistii ta'e. Yeroo sana. Innaa sanbatti timirtiin barsiisaa yoo faranjiin dhufannatu afaanii kifilii 5 taa'e 6 taa'e jechuudha. Waraqata bisingaa mureeni asiif asii mura gidduun ishee wanni qabdi miti duda qabdi. Ishee akka matsaafaatti qabadheeni taaddiseedhaan immoo naayii kennee wal geddarree ofuma ijoollee loomtuu yoon jedhu inni immoo akkas jedhee hiika. Isaan faranji shaakallee akkasitti fa'a. Public speech achumatti. Akkas fayyinaan guddadhee egaa shilingichaanii ani baadiyyaa keessaa waan namni jaallatu hin bite. Shittoo, zayitii, marfee, millaacii, maataba, lilmoo, marfee waan akkasii ana bitee saamunaa waan akkasii biteen gabaa ishee gaxarii keessa dhaqee lafa afee gurguraa kaartaallee ijoollee taphachiiseera. Kaartaatti waan hin bitu qabu garuu kaartoonii saamunaatti bite. Isa akka kaartaatti naannessee muree walirra naqeen fotoogiraafii isaa immoo isa oriijinaalirraa isa immoo dibee qalamii dibee kaartaama sana fakkaata. Innaa yoo namni 4 taphate an saantiba tokko kiisiin keewwadha gatii kaartaa kooti jechuudha taphadhe dhiises. Yoo immoo taphannee ani iddoo saantiba nama tokko taphadhee immoo hunduma isaan fudhadhaa jechuudha. Akkas fa'aa hojjedhee egaa yookiin warra lafa gabaatti immoo yoon isa buuse yoo namni moo'ee saantiban kennuuf saamunaan kennaaf maaliif saamunaan nagadanooti. So akkasittiin gatii mata maarii koo kaffaladhee kifilii 7ffaatti jalqabaaf kootiif surree bitadhe.
Yeroo sana kootiif surree bitachuu jechuun abbaa qabeenyaa ta'uu. Amma gaa mammaan koosii mucattii nama taatiidhaani anis egaa saantiba waan barbaadanis anis waan barbaadan waan gargaaraa waan kana naa godhaa hedduun qabu gatii mana barumsaa naan kaffaladhee booddee saddeefiteen egaa kuyyeraa dhannee kuyyeraa gaafa dhannu. Meesatti itti ceenayyuuti manni barumsaa laaloo sacheetti warri misheeneroonni banan suni ergaa dhiibbaa uummata naannoo sanaatiin achi cufame isumatu gara Gimbiitti riilokeetii godhee achitti jalqabe moo kan biraanchiidhaan duraan? Argite warri misiyoonii yoo dhufanii manni tamaarii adventistii baadiyyaa keessaa ta'utu irra jira kan jedhu Mrs. White isa fudhataniiti. Kan isaan Gimbii bira dhufanii laaloo fudhatan. Lammata immoo Gimbiif laaloo gidduu bishaan hin jiru. Waan nama rakkisu hin jiru. Kanaafi iddoo sana fudhatanii makiinaan dhufanii muuvii fa'aa nu agarsiisu. Sanbatti mirtii barsiisuu achitti argina. Kanaafi yeroo man tamaarii sun cufamee jedhu waggaa lama moo sadii yuutuun turin immoo warrun takka jedhi immoo gaabbanii dhaqanii awuraaja gajiidhaan nuuf banamu misiyooniin nuuf bananiidhaan. Misiyooniin garuu siibanitti dhaqanii bananii Gimbiitti immoo banan mana tamaarii laaloof siiban kan jedhin duroo baname. Siiban jechuun isa karaa maqanajjoo kana garjoo siiban. Yeroo hundaa baadiyyaa ilaalu katamaarraa fagaatanii jechuudha. Egaa Gimbii misiyooniin akka itti fudhatan immoo inni immoo qofaasaa mataasaa kan danda'edha. Inni istirii mataasaa qaba. Yeroo dhufanii isa awuraajaa buushu sanaanii lafa barbaannaa jedhanii gaafatan. Maa jedhe dhaqaatii lafa barbaaddan gara bitaa mirgaa booruu dhidhima dhaqaa ilaalladhaatii lafa sinnaa ta'e jettan isinii kennaa jedhe. Dhufanii lafuma misiyooniitti jallatanii dhufaniitu gaafa sanbataa jechuudha. Nama tokko gama sana dhaabadhu isa tokko namas dhaabadhu jedhaniiti atiis akkas deemu lakkaa'i. Ati immoos akkas deemu lakkaa'i sa'aatii tokkoof jedhan. Maal lakkaa'u gaa? Nama wal bira qaxxaamuru. Nama wal bira qaxxaamuru. Sa'aatii tokko keessatti nama 1,000 caalaatu wal qaxxaamure sanbata duraa. Iddoo amma guyyaa gabaa waldaan Adventistii Gimbii. Innaa isa jedhanii addana kun namitti baay'ata as fudhanna jedhanii akka itti fudhatan. Ajaa'iba. Isin achii booda gara Kuyeraatti deemtanii erga amma 8 achi Kuyeraa egaa 8 hin bahee 8 fixee gaafanii Kuyeraa dhaquuf jedhu. Isanii waggaa tokko gara booddee deebi'e sanaaf hiriyaan koo warri na bira jiran Kuyeraa dhaqanii nan hafe waggaa tokko booddeetti nafe jechuudha. Sababii seenaa kitaabaa isin gaafatanii. Sana gaafatan deebisuu dadhabeef. Kitaaban arganne maalirraa deebistu? Waan astamaariidhaan maaliif akkas jettee ittiin gaafattu kaa? Jechuun hin danda'amu. Hin jiru. Iddoo mirga ofiitti gaafatu. Haadhuma isheen nufin yoo jedhe ani mana ta'a malee hin naqu kaa yeroo sana. Obsa akkamiiti? Waan dareen baradhee darbee haqa tokko haqa utuun qabu gaafatachuu dadhabee mirgi waa gaafatachuu dhibee waggaa tokko amma dhaqee amma sachuma keessa taa'ee akkan baradhu obsa guddaa nama gaafata. Baay'ee ulfaata. Ajaa'ibadha. 8 fixee tananii warri kaan egaa yeroo fixani Kuyeraa dhaqu. Ani Kuyeraa innan egaa waggaa tokko booddee hafe isaan bira. Yommuu nan naqeedhu amma isaan fixanii 12 fixanii deebi'anitti baajetii hin qabnu jedhan. Dhaabbatatti sin erguu qaba. Booddee barsiisee nan waggaa tokko mana taa'een laaloo taa'een barsiisee manuma tamaarii laaloo sana. Misiyooniiti. Innaa mana taa'een barsiisaa ji'atti birrii 30 argadha. Guyyaatti birrii tokko. Fuul taayimees barsiisaa ta'e jechuudha. Guyyaatti birrii tokko. Ji'atti birrii 30. Ji'atti birrii 30 egaa maa jedhee namichi tokko
Gidduun mataa isaa bireekiidha fudhanna. Rakkoon hin jirtu. Qoosaa jaallata. Wangeelaawwii dhaqee qoosaa jaallataayyuu. Misiyooniin yeroo waa fidanii alaa carqii fidanii keeshaatti naqanii fidumni suufiis maaluma fedhes hin ilaale. Edaa faranjiin keeshaatti naqatti suufii hidhee yommuu isaan keessaa fixanii fudhaa innaan nan fudhadhe nan fudhu jedhan. Fudhatee galee akkuma shaanxaatti mana keewwateera. Keeshaatti naqatti. Gimbii dhufee walga'ee egaa yerootti dhufanii hin baru warri wangeelaawwiin gimbii dhufee keeshaatti mucaa baachifatee dhufe wayyaasa. Ajaa'iba. Yommuu dhufee gimbii buufatu hundumtuu shaanxaa qaba. Isa duwwaatu keeshaatti fudhatee dhufe. Anaa nyaatu. Booddee qees margaanii taraa mana harra hidheeti egaa mana isaan isituu haramanii warra harkis yoo arfan sadan keenya jirate sadan keenyatu qulqulleessame dabareedhaan. Obbo Akkayyuu hidhee naani har'a dabaree keetii mana kana harii ittiin jennaan maali qees marga rabba ilaalu manaa ijoollee tara malee anoo haree hin beeku hin haru jedhe. Innumti keeshaatti fudhate. Maaliifi keeshaa si achi jala jiru sana akka namni argu hin barbaanne. Jennaani sheekaa erga diddeedhanii mana haruun narreedhanii qees margaan yommuu haranii harataadhaan akkas haranii keeshaadha. Wayyaasaa keessa jira. Maali akkayyumaa maqaan walleessita miindaa argatta miti akkamittiinitu keeshaatti fudhattee dhuftaa jennaani. Maal jedhi hin gashogaa. Maal jedhe ofii 100 laattanii nuuf 30 laattanii jedhe. Asiraatii jettanii mabiraatii jettanii 3 keessaa kaaftanii jedhe. Ishee 30 keessaa. Birrii 27 shaanxaa karaa taati moo xaaxaa manaa taati re'aal baas jedhe. Ajaa'iba. So birrii 27 ji'attiin fudhee gala jechuudha. Isaan waggaa tokko booddee yommuu nan kuyyaraan naqa jedhu tokko jiru mini egaa abarsiisu ammas dabalee ijoolleenis jaallatteetti nus astamaariin qabnu jedhanii karaa natti cufuu barbaadan. Garuu nan naqee kuyyaraa dhaqee waggaa 2 tamaaree baradhee warra keenya arguu yaade. Galeen warra keenya argedeen galuuf immoo kitaaba gurguruun narra jira. Kitaaba yeroo sana Abbabee Buzuunee reefuudhuma baasee xeeninat moogziitii ishee jettuan. Jennaani gimbiitti naqee matsaafa gurgureedheen tiraanspoorteeshinii isaantu kaffalakaa. Dhaqaaf deebii. Achi naa kaffalanii matsaafa fudhee gimbii dhaqeen warra direeserii baran fayyin matsaafa kana naa gurguraa laaloo dhaqee warra keenya bira. Dubbisu. Mana taa'ee yommuu sameriin dhumtee raftiin koo dhumtuni gimbii dhufee nan deema jedhu galgalasa. Gustaafsen kan jedhamu tokko reefuudhuma dhufa. Nan gabaabsa haasaansaa dheeraadha. Sin barbaada naan jedhe maal jennaani kuyyaraan natto'atii naan jedhe. Maali waa'ee keessi hin beeku ilaa dabdaabbeen kun amma dhufee. Kan inni jedhu matsaafa kitaabas gurgureera haati isaa buna qabdii kaffalachuu hin danda'a yoo kaffalate malee dhufuu hin danda'uu jedhanii jedhe waa'ee keessi hin beeku ani kana caalaa waan goote. Nuyi bordeemuudhaaf hin qophaa'an. Isheen namni waa naa kennee fi ishee matsaafii gurguraaf isheen immoo wayyaa malee yoo bitadhe malee mata maarii nan ga'u. Akkasittiin namarraa liqeeffadhu hin qabuun jedheen. Laaloodhaan barsiisa jennaan guuteera jedhe. Gimbiidhaan barsiisa jennaan guuteera jedhe. Eessaa gullisootti ergina jedhe. Maal naa kaffaltu jennaan birrii 50 jedhe. 10 fixeera gaa. Birrii 50 gullisoo taa'ee xaaxaa manaa moo shaanxaa karaa taati jedhe namichi. Jedheen egaa naqu jedheen isheen of harkaa qabu dhaqee ilaa kunoo kanan qaba ammaa fi isa kaan booddee itti barbaada malee anoo mata maariin naqan jedheeni kuyyaraa dhaqee baree egaa fixee jechuudha.
Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee xiqqooma isheen duuba sin deebisa namoonni akka seenaa sana dhaga'anii fi egaa laaloo sachee fi garjoo siibanitti adventistiin mana barumsaa banee ture jettanii manneen barumsaa sun har'a hin jiran waan jiru natti hin fakkaatu. Maal taanaan adda cite? Inni laaloo yeroo dargiidhaa wanti fedhe naashinaalaayizidii ta'ee maal ta'ee dhume waan dhumeefi yeroo sana warri baadiyyaa jiranis isa tolaanuuf haa ta'u horii hin qabnu jedhan. Mootummaanis baneera. Mootummaanis baneera. Mootummaa haa ta'u jedhanii yeroo sana mootummaan fudhate. Ergasiitii harkuma mootummaa jira ammayyuu jechuudha. Malee deebi'een ijaaramne. Ammayyuu garjoo siibanti manni barumsaa jira garuu iddoon kun adventistii ture jedhamee dubbatama. Inni misiyoonni gargaartu durii naaf egaa achumaan dhaabate. Okay. Eeshi Dookter Kabbadeen achii booda eessa dhaqan erga mana barumsaa Kuweeraatii xumuranii? Isa egaa waggaa baay'ee waan ta'eef waggaa baay'ee nuuf haasa'uudhaaf gabaabseen mansitti. Gabaabsaa manutti himaa. Kuweeraa 12 fixee dongoroodha. Dongoroo warra ijaare keessaa tokko. Biyyoo dhoqqee dhiiteera. Achitti mana maraguudhaaf. Laaxaa isaa guuree tamaarii wajjin. Mana 7 jedhanii ayyama nuu kennanii 7 keessatti mukuma dhaabnee qorqorrootti rukunnee mukuma dhaabnee marii isaa tuggee isaa dhaabnee qorqorrootti rukunneeti kan mana tamaariis dormitoriis mana nyaataas biiroos ijaarame 7 keessatti. Isa booddee waaree booda ijoolleen kiltii falaxanii keessa naqanii nummoo mammaragaa deemneetu mana tamaarii ta'e jechuudha. Waggaa 2 achi barsiisee Kuweeraan naqee teoloojii baruu naqee Kuweeraa. Achi gahee waggaa tokko baree yommuu ji'a 6 oowuun baree jedhu horii hin qabnu jedhanii mana tamaarii na ari'an Kuweeraadha. Kan ta'e maali? Yeroo sana maartir fandi kan jedhamutu jira. Ijoollee warri teoloojii baranii achii fandii sanaan baru. Ani maqaan koo warra teoloojii baru keessa jira garuu yommuu koomiteetti dhiyaatuti kabbadeedhaaf hin kennamuu jedhe tokko keessa. Maaliif jennaani feerii miti inni waggaa 2 barsiiseera. Kaffalachuu hin danda'a. Warri reefu haayiskuulii fixan jiru isaaniif carraa laannaa inni garuu hojjetee utoorii qabu kaffaluuf hin dandeenyu jedhan. Ani immoo 168 argadha ji'atti mana gatii tamaarii isan barsiisu. Isaanii obboleettiin koos achi turtee qallaba taatee maal taatee egaa birrii sana keessaa gatii tamaariif kaa'achuu hin dandeenyan. Innaa yeroo sanatu inni mana tamaarii sana geggeessu waggaa sadhumaa addan taayitii barsiisota warra dhufan haaraa leenjisii isaaniin iddoo barsiisii tamaarota warra haaraa dhufan immoo barattoota galmeessi. Ani immoo raftiin deemaa mana tamaariitiif waan barbaachisu bitee tanan dhufaatii horii kan keetiin teessaa garuu yeroo mana tamaarii banamu akkati teoloojii dhaqxee bartoo iskoolaarshiippii sanaan siilaannaa naan jedhee abdii sanaan hin taa'e. Kan koo nyaadheen taa'e. Ji'a 3 teenyee yeroo mana tamaarii banamuu dhufuu isa manatti meegaa si didanii jedhe. Ishii isa ji'a 3 hojjedhe naa kennennaan horiin qabu jedhe. Baajetiin hin jiru jedhe. Egaan immoo horii koos nyaadhee taa'ee tola deemuu hin danda'u horii koo naa laatta malee jedhee waan godhu dhabee ataddanaa diinii turtee chaapileenis turtee Kuweeraa yeroo dhaqxu hojii isaa tamaarii warra bartuun hojjettu caalaa kan sii kaffalan sii kennanii
walakkaa immoo nuyi asii kaffallee teewooloojii bartaa naan jedhee xalayaa naa kenne. Isa fudheen naqe. Ji'a baree horiin gimbiidhaa dhufuu dide. Yommuu gimbii gaafatanii jedhanii xalayaa akkasiitiin dhufee horii ergaa jennaanii inni isa abdachiise asii deemeera nummoo baajetii hin qabnu jedhan. Hiyyeessa duukaa rakkina gabaraqa. Achi waan hin godhu dhabeen egaa nan galaa ani xalayaa kana fideen dhufe malee ani sobaan hin dhufne humna koo gararraa ta'een jedhee baraa dhidheessaa garuu akkamittiin gala qofaa koo. Jedhee waan baay'ee manni wanni ta'ee garuu Waaqayyo na gargaaree paayip industirii keessaa hojii argadhee achi hojjedhee tanan gateema tamaarii kootis ofirraa baase. Akkasittiin fixee waggaa 2 fixee waa 3tu mataa koo keessa dhagaa yeroo kana. Yeroo ani waggaa 2 ol deebi'ee teewooloojii waggaa 2 bareegaa. Hamma kana gidduutti seenaa macaafa qulqulluu keessaa 3 mataatti qabadhe. Maal isaan? Kan jireenya koo geggeessu. Ammas taanaan yeroo sanaa qabe jechuudha. Tokko Faarsaa Daawit 32:8. Karaa itti adeemtu sin geggeessa. Sin agarsiisa. Ija kootiin sin geggeessa Waaqayyo. Waaqayyo karaan itti adeemu yoo na agarsiise. Ija isaatiin immoo yoo na geggeesse an karaa irraan badu kaa. Waaqayyoof haa galatu. Inni lammaffaa ani karoora sii qabadha. Ermiyaas 29:11. Isa gaarii malee immoo saamaa miteedha. Utuunni na geggeessuu, utuunni karoora naa qabu yoo rakkinni narra gayoo kan jedhu immoo kan naa deebisuun argadhe. Inni immoo Isaayaas 45 lakkoofsa 2-3. Inni immoo maal jedhaa? Ani si duran deema karaa isa jajallate hundumaa siin qajeelchadha. Waaqayyoof haa galatu. Kana 3 Waaqayyo akkanaa godhu garaa koo guutuun amane. Waanan keessa darbee achi ga'e hundumaas yeroon ilaalu Kan hunda isinii godhe. gargaarsa Waaqayyootiin malee abdiinani achirraa yeroon dubbisu Waaqayyoon immoo ol ilaalu naa deebiseeti malee qabeenyaa kootiinis dandeettii kootiinis miti. Gaafa horii dhabee nan gala jedhu mammaan koo isheenii gaafa ani 4 dandeessii hin kaffalu jedhan. Nama naa barreessisiisanii maallaan jedhu ofii tamaariin nan hin beekan. Ajaa'iba. Hin dhufta jechuun dhaga'e. Utuu lubbuun koo jiru hiriyaa kee biraa booddeetti haftee akka gara manaatti asin adeemne. Ameessa ishee qabnu, hoolaa ishee jirtu, waan jiru gurguriinsi ergaatii gara manaatti miillan fuudhinnaan jedhan. Xalayaa isinii ergu. Nan boo'e bakka. Ani mi'a koo xaxadheera nan gala eegaa. Giraajuweeshinii booddee ijoollee wajjin hin gala jedheen qophaa'e malee mana tamaariin naqan jennee hojiin barbaannee kuteera. Maaliif jaaluma Waaqayyoo ta'e jedhee tanan. Booddee inni sin hafee anis hojii lafan industirii hojjedhu sana hojii argadhee nan hojjedheen kafaladhe gaa mana tamaarii yeroo kuyyaraa kan yeroo fixanii irra deebi'e. Waggaa isa dhumaa sanatti ani galeen deebi'een hojjedhaadha malee gimbiitti deebi'een hojjedhaadha malee mana tamaarii mangistii hin naqu manni tamaarii misiyoonii fixeera kuyyaraa darbee hin jiru ala dhaquun immoo abjuunsaayyuu mataa koo keessa hin jiru. Nan gala jedhee murteeffadheeran yoo man giraajuweetii godhan jedhaa. Idaa isheen irra jirtus waa birrii 168 irra jira. Waggaa 2 sana fixee deemuudhaaf. Ishee kaffaltu malee giraajuweetiin gootu jedhanii na doorsisaa jiru. Ani ishee yaada torbee kadhannaatii fi dekoostaan jedhamu tokko dhufee achitti dubbata. Faarsuu danda'a afaan Sidaamaa beeka.
Inni utuu sabbakuu nama biyya Gondar tokkotu afaanii kaaf barsiisaa. Abbabee Buzunee jedhama. Inni utuu hiikuufiitu yommuu inni waa tokko dubbatu akka inni faranjichi beekutti dhiiseetu akkas naannessee hiike afaan yeroo ittu waan barbaadetti dhimma baata miti. Akka inni yaade ta'uu dinnaanitu ammas irra deebi'ee isuma jedhee naani amma immoo akkas naannesseetti ammas galuufi didee isaaf faranjichaaf. Booddee Amaarinyatti hime akkas jedhee Amaarinyaatti hime. Achumaan fuulli gurraacha namicha. Anaanitu faranjiin Amaarinyaa dubbachuu na gorsaa jedhee aaree bakka. Aaree ani lammata bira dhaabadhee afaan hiikuuf jedhee murteesse. Dhaqee pirinsipaliitti himee ani lammata afaan hiikuufi innoo afaan Amaarinyaa beekaa isaan lallabuu hin danda'a. Ani immoo diiniin ture kuyyaraatti yeroon kolleejii ture jechuudha. Diiniin ture baay'ee na jaallataa faranjichi dhufee situ afaanii kanaan jedhe. Afaan maaliitiin nanii kaane Amaarinyaan beeku ijoolleen natti kolfitin jedhe ijoollee Addis Ababa immoo xinnoo ishee tokko dogoggortee jireenya kee guutuu. Nuti nu mudataa ture waan ta'eef. Jennaani nan dide sumatu afaanii kanaan jedhe. Waanuma asuma ajjina socho'uu na dhowwu. Rabbiin kadhadheenuma dhaqee. Afaan nan hiikee namichi natti hin kolfine waaqumata afaan keessa na kaa'ee torbee guutuu isaaf afaan hiikee dhumarratti si wajjin haasa'uun barbaada naan jedhe. Maali maal gaafata laata jedheen ookeen jedheen meeqatti hin dhufa innaan ijoolleen raffe saama afuritti sa'aatii afuritti yoo dhufte garuu ijoolleen yeroo sana rafuu yeroo sanatti hin jedheen. Afuritti dormitorii dhufee Hararii lallabaan akka afaaniitu jaalladheera. Dhattee afaan naa hiittaa siifis muuxannoo gaarii sii ta'a. Miindaas gaashaanan sii kennaa wajjin deemnaa naan jedhe. Lakki anoo gimbiin dhaqaa hin jedheen. Warra gimbiin abdachiisee gimbiin naqan jedheen naani. Na amansiisuu dide akka ani nanne bare. Maaliif biyya Ingilizii dhaqxee timirtii kee kolleejiin fixxoo erga ta'e immoo waggaa lama toosii hafee naan jedhe. Tun dhaqeellee nan jaalladha garuu horiin qabuun jedheen. Nama na gargaaruun qabuun jedheen. Asumaanii Naasaayim jedhu nama Noorweey tokko achi astamaarii keenya. Isaanii dabdaabbee warra publishing house Noorweeyitti naatsaafi jedhii gaafadhu jedhe. Ati immoo biyya Ingiliziitti immoo xaafiitii mata maarii waggaa lamaafan dhufa achi jedhiitii admishinii gaafadhu naan jedhe. Jisheedheen waanuma niyyaanne mataa keessa na kaa'anii miilli koo dhidheessa ga'eera yaadaan. Qalbiin achis hin jirtu. Gara biraa immoo waan achitti na harkisutu jira. Jennaani dabdaabbee xalaa sana naa barreesse jedheen Naasaayimitti mee inni naa ergee inni ani immoo ofii kooti biyya Ingiliziitti barreesse. Biyya Ingiliziitti dura ni dhufu maal jedhaa kabbadee daaqaa admiitii ta'eera fudhatameera boordiinis tuishiniinis hundumtuu kaffalameeraaf jedha. Ijumatti natti jaame bakka. Dhugaamoo sobaa jettee. Namichi kana natti haasa'ee deeme. Ani ergasiisan argine. Isumatu naa kaffalin jedhee egaan. Maal attamitti manta maarii utuuti tiraanskriptii illee hin ergin ani fatanaa fudhadhee hin fidne. Kanaadha. Attamitti si erguuti waan akka jedhani. Amma kun immoo carraa hundan darbiin jedheen warra Noorweetti erginaa warri Noorwee immoo baranaafoo amma ga'u qabnaa bara gariif appilaayi godhi malee naan jedhan. Ishee ciree achi kaa'inaan immoo dabdaabbee gara biraa xaafe. Amma kunoo ani gadhiiseeraa lafa hojiis tiiketii duwwaan dhabee saantima tiiketii naa ergaa dhufeen hojjedhee kaffalaa jedhee xaafan immoo. Warra kamitti? Warra Noorweetti. Isaan hojii usii hin qabnu hin jiru jedhuun. Ani immoo saantima naa ergaan jedhan. Saantima naa ergaan jedhan immoo.
maa hidhanii naa deebisu waa'ee kee komitee teenyee poolisii tamaarii warra dhufanii hojjetanii fi horii erginu hin qabnu yooti dhufte garuu hojii sii ilaannaa jedhan. Ajaa'iba! Ani ishee immoo argadhee asii na fudhatanii Kun dinqiidha miti? waaqa koo karaa naa banaa jirta galata kee hidhee tananii dafee fatanaa koo fixee yommuu isheen cufamtu Addis Ababaatti qajeeleen dhaqee timirti ministeeritti appilaayi godhe viizaa argachuudhaaf. Yommuu dhaquu hundumaa fudhanneerra jedhanii admishinii kun iskoolaarshipii qabdaa, gireedii qabdaa, rakkoon hin jiru waasii fidinaan jedhan yoo rakkatte nama si deebisuu jedhan. Biyyatti sin gahe. Eessaan fidare. Waasichi maal ulaagaa maali gaafa? Nama ni beeka jedhu. Egaan yoonni waa tokko rakkatee biyyatti deebi'a ta'e anatu alaa fi ta'a kan jedhu. Nan dhabe. Inuma dhabe. Nama tokko nama gaafadhe hundumatu na dide. Amma kadhannaa namichi kadhate immoo yoo dhaqee baratee deebi'ee saba keef hin hojjeta ta'e karaa baniif jedhe. Yoo ni dhaqee rakkata ta'ee yookaan achumaan hafa ta'e immoo karaa isaatti cufittiin jedhee kadhate. Ajaa'iba! Kana kadhannaan koos. Yoo rabbi karaa naa banee an dhaqee baree deebi'ee nan hojjedhaadha malee alan taa'aa jedhee. Yaaddanii hin beektan. Amma dubbii isaa gabaabsuudhaaf hundumtuu dhumee waasii fideedhanii waasii lafanii fiduun dhabee timirti ministeeriidhaa dhaqee tananii bakka naa deebisaa waraqata koon jedheen. Maal attan biddeen karaa ofitti cuftanaan jedhe. Maalan godharee waasiin dhabeen jedheen. Inni horii barbaade. Ani ofii kooti agabuun oola. Waraqata koo fudheen egaa nan galeedhaan gimbii dhaquudhaaf qophaa'eera. Finished. Irraan gadi immoo fulaa gadi bu'uu beeta mangistii biraan gadi bu'uu yoo hin jedhuni mana tamaariittoo si fudhataniiru. Hojii fo'achi samarii dhaxxaa. Biyyuma Ingilizii ga'uudha rakkinni keewooti. Ma akka tuuristiitti hin deemtu kan jedhu yaadina rukute. Sammumatti sinii dhufe. Yaa. Booddee uchi guddaa ministeerii dhaqinaan jedhan eessa ennaanii achiidhaan nan naqee appilaayin godhee waan baay'ee irraan darbaa rakkina isaa xaxaan keessa darbee achiisan argadhee biyya Ingilizii naqe. Biyya Ingilizii yeroo naqu gibbii sana ga'ee mana tamaariin dhufeedhee argee halkan tokko bulee ganama isaa mazaggabamuun naqe. Yoo naqu nama eentu sii kaffala gatee mana tamaariidhaan maal kunoo waraqatan qabanii itti agarsiise natti kolfan. Kuni piroosesii akka godhataniifituu dabnee safaraanuma ergina malee horiin qabduu horii kaffaltu malee baruummoo hin dandeessu jedhan. Matsaafa gurguruudhaaf faqaada qaba Noorweeyin samarii dhaqee jennaan dura dhaqii gurgurii kottuu malee mana tamaariin galtuu jedhan. Horiin ani ittiin achi ga'ee ana duwwaatu beeka. Tikeetii argachuudhaaf iyyuu. Biyya Ingiliziitii Noorweeyin maaliin naqa? Achiitii kiisii koo keessaa kanan qabu baay'ee xinnoodha. Isheedhuma tikeetii gaafadhee baaburaan Niwukaasel jedhu achi dhaqee achi immoo markaba yaabbadhee Oslootti sokke. Septeember keessa garma Oktoober keessa yoo cabbiin dhufaa jiraan wayyaa ishee maappii uffadhin isaanan jira. Yennaa yoo Noorweeyin ga'uu ani faranjii hundumatu Ingiliffaa haasa'an se'e. Faranjiin isaan afaan isaanii malee haasa'anii yommuu nani do you speak English jedhu naan jedhu. Taaksima tokkoon dhaabbachuu dadhabe. Utuuni biyyan beeka ta'e manattiin daqiiqaa 10 miilaan hin deemu achuma hin jira. Katamama sana keessa lafti nuyi markabarraa buune. Achin ga'ee adirashaan itti agarsiise. Isa argee naa banee dhaqee na buusee natti agarsiise oolan lixee borumtaa matsaafa koo fudhee matsaafa gurguruu dhaqee afaan hin beeku dhaqeen gara mana 40 rurrukutee
waan an hojjedhus maal akkan ta'e dubbachuu dadhabe. Biyyan beennetti. Biyyan beennetti afaan hin beeku, nama hin beeku, warran bira taa'u yeesiif noon beekanii na waamanii jedhu. Nyaata nyaadhu jechuudha. Yaa lafuma naan cite booddee karaa gadhiiseeni matsaafa bira kaa'eeni hamma iji koo keessaa imimmaanni guguttan boo'e. Meetti deebinaa Dookter kana kutaa tokkoffaa asirratti goolamneetu mee daawwattoota keenya wajjin nagaa walitti dhaammanne kutaa kanarratti ka torbeetti itti ceenaa iddoo jirtan kanatti nuu qabadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Noorweeyin geessaniittu kitaaba gurguruu jalqabdaniittu mana namaa rurrukutuu eegaltaniittu isa sattaanu itti ceena. Jaallatamoof kabajamoo daawwattoota keenyaa hamma yoonaatti sagantaa roga jireenyaatiin jireenya Dookter Kabbadee Daaqaarraa waa isaan keessa darban qomqabaa bu'aa bayii fi wal'aansa hundumaa walii wajjiniin ilaalaa irra. Hamma ammaatti kutaa tokkoffaa barachuurraa kaasanii hamma Noorweeyitti deemaniiru. Yoo Waaqayyo jedhe torbee immoo Noorweeyitti kitaaba gurguruurraa kaasanii maaltu akka isaan mudate waliin ilaaluuf jirra. Har'aaf garuu asumaan nagaatti isiniin jenna. Nagaan nuuf tura.